Imbaasiin Israa'elii fi Ministeerri Fayyaa waliin ta'uun garee ogeessota yaala balaa tasaa hospitaalota magaalaa Finfinnee garaagaraa irraa walitti babba'aniif leenjiiwwan ogummaa cimsuu danda'an guyyoota 4 turu kennuu eegalaniiru. Leenjichis garee ogeessota balaa tasaa biyya Israa'el irraa dhufaniin hospitaala Phaawulos kolleejjii Miliineemitti kennamuu eegaleera. Jalqabbii leenjichaa irratti argamuun haasaa baniinsaa kan taasisan hojii gaggeessaan hospitaala Phaawulos Dr. Siisaay Sirguu yaala balaa tasaa irratti xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu kaasanii leenjichi hojii babal'isuu yaala balaa tasaa eegalameef bu'aa olaanaa kan buusu ta'uu himaniiru. Particularly the seminar is on trauma and emergency care, and this area is one of our core areas of focus. Hospitaala Phaawulos keessatti tajaajila yaala fayyaa laachaa jirruun cinatti yaala balaa tasaatiif xiyyeeffannoo olaanaa laannee hojjechaa jirra. Kanaanis giddugala yaala balaa tasaa of danda'e magaalaa Finfinnee keessatti ijaaruudhaan tajaajila bal'aa laachaa jirra. Giddugala kana babal'isuufis hojiitti seenneerra. Kanaaf gareen ogeessota yaala balaa tasaa Israa'el irraa dhufe karoora kana akka galmaan geenyuuf deeggarsa guddaa nuuf taasisu jennee yaadna. Is significant for us for all this reason because that is the area of our focus. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Israa'el Allelliin Adimaasuu Israa'el mootummaa Itoophiyaa waliin seekteroota garaagaraa irratti hojjechaa jiraachuu eeruun gara fuulduraattis hojiiwwan kanaan wal fakkaataniin tumsaan ni hojjennaa jedhan. ለወደፊቱ ደግሞ በሰፊው ጠንክረን nu bira hojjettoonni muuxannoo qaban waan jiraniif gara fuulduraatti cimnee sagantaas baasnee ni hojjenna. Hojiiwwan walitti dhufeenya biyyoota lamaanii cimsan akka kanaa cimsinee kan itti fufnu ta'a. Isinis gama keessaniin damee irra jirtan irratti cimtanii hojjetaa jirtu. Ministeera Fayyaatti bakka bu'aan Daarektera tajaajila yaala balaa tasaa obbo Amaan Saafoo leenjicha ogeessonni damee yaala balaa tasaa hospitaalota magaalaa Finfinnee keessaa walitti babba'an 25 ol kan fudhatan ta'uu eeraniiru. Kanaan duras jalqabee Israa'el Itoophiyaa faana hariiroo gaarii qabdi. Guyyaa har'aa ammoo keessumattuu tajaajila kanaan dura Itoophiyaa gargaaru keessumattuu gara qonnaatiinis fayyaatiinis jalaan ol qabatee kanaan dura hariiroo gaarii qabna. Har'a caalaa ammoo fayyuma keessatti fayyaa irraa ammoo keessumattuu tajaajila balaa tasaatii fi wal qabate seminaara tokko kennuudhaaf hariiroo kan ittiin guyyaatti uumu jechuudha. Kanaaf hojjettoonni fayyaa hospitaalota garaagaraa irraa hojjetan hospitaalota Itoophiyaa irraa filatamanii ogeeyyiin gara fayyaa 25 ta'an haakimoonni gosa garaagaraa fi akkasumas narsoodhaan gosa garaagaraa leenjii kana guyyaa 4 kan fudhatan ta'a jechuudha. Leenjichi rakkoo balaa tasaa heddummaataa dhufeef tajaajila hatattamaa kennuuf kan gargaaru ta'us obbo Amaan eeraniiru. Balaan tasaa uumamaanis ta'een namtolcheedhaan wal qabatee akka addunyaattis akka biyyattis baay'ee nu muddachaa jira. Isa kana ammoo rispoonsii gochuudha yookiin ammoo tajaajila sirraa ta'e hatattamaa ta'e kennuudhaaf leenjiin ogeeyyoonni fayyaa fudhatan murteessaadha. Kanaaf akkuma beekamu ammoo Israa'el gosa tajaajila fayyaa irratti keessumattuu emergensiidhaan yookiin balaa tasaa ariifachiisaa wal qabatee advaansii tajaajila olaanaa qabu isaarraa muuxannoo fudhannee muuxannoo qabnutti immoo dabalannee cimsinee deemuudhaaf tajaajila keenya ammoo isa saffisaa ta'e qulqulluu ta'e kennuudhaaf gahee olaanaa taphatee ni yaadna jechuudha. Ogeessonni damichaa leenjicha fudhachaa jiranis adaduma magaalaan babal'achaa dhufuun balaan tasaa ammaachaa kan deemu ta'uu eeranii leenjiin akkasii tajaajila si'ataa kennuuf kan isaan gargaaru ta'uu dubbataniiru. Faayidaan tireeningii kana baay'ee guddaadha. Yeroo yeroodhaan ogeessi fayyaa kamiyyuu iskiilii isaa jabeeffachuudhaaf tireeningii akkasii argachuu qaba. Keessattuu immoo arbaanizeeshiniidhaan wal qabatee too'ii tireeningii nama kennamaa jiru kun biyyoota akka keenya guddachaa jiran kana baay'ee barbaachisaadha. Akkuma arbaanizeeshiniin kun dabalaa deemu balaan adda addaa waan qunnamuuf isaa immoo ni respondi gochuudhaaf ትሬኒንግን አካሲ ኩን ባየ በርባችሳለ እንጂ በሀገራችን ብቻ ሳይሆን በዓለማችን ብዙ ድንገተኛ ኬዞች ያጋጥሙናል። በየኬኛ ቆፋ ኦሶ ሂንታኔ አዱኛ ኬሰቲ በላንተሳ ሄዱቱ ሙደቱ በላ ኮንኮላታ ተኡ ደንዳ ነምኒ ኩፌ በላ እረገኡ ደንዳ ከናፍ ያለ በላተሳ እረቲ ስሪት እረቲ ሆጀተሙ ቀባ ሌንጂዋን ብዮታ ሙጠኖ ገራገራ እራ አርገሙስ ባየ ሙርቴሳዳ ሌንጂቺ አንጋ ሰደርካ ገዴቲ ከነሙፍ ካሮርፈሜ ሆጀተማ ጅራቹ ሂማሜራ